Guyyaa harka fuune kam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii odeessaaleen keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra. Qopheessee dhiyeessuun kan isin faana turu ana Bunnoo Waabeekooti. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti akkana faana turtan kabajaan isin affeera. Walaleellaan humnoota mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemsifamaa jiru itti fufuu maddeen keenya gabaasan. Godina Wallagga Lixaatti loltoonni mootummaa namoota nagaa 7 mana hidhaatii baasuun ajjeesuun himamee jira. Waldaan warra Wangeelaa Makaana Yesuus Itoophiyaa rakkoon nageenyaa biyyattii keessa jiru karaa marii fi araaraan akka furamuuf waamicha dabarsitee jirti. Addi Bilisummaa Oromoo ABO'n weerara Oromoo Walloo irratti baname balaaleffachuun lubbuu badee fi mootummaa Itoophiyaa yakkee jira. Irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii. Walaleellaan humnoota mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemsifamaa jiru itti fufuu maddeen keenya gabaasan. Waraanni bilisummaa Oromoo goleewwan biyyattii hundaa keessatti tarkaanfiiwwan loltoota mootummaa irratti fudhatu jabeessee itti fufuusaa himee jira. Waraanichi aleellaa jabaa fi walitti fufiinsa qabu raawwachuu kan eegale erga mariin araaraa gufatee booda waggaa ta'u mootummaan Itoophiyaa ammoo ofirraa qolachuuf ijibbaata falmataa jiras jedhamee jira. Haaluma kanaan guyyaa irraa lolli cimaan godinaalee Gujii keessatti kan geggeeffame waggaa ta'u godinaalee Wallaggaa keessattis bakkoota tokkottis wal waraansi adeemuu maddi keenya nuuf himeera. Gama biraatiin loltoonni mootummaa Itoophiyaa gara waraana bilisummaa Oromootti dabalamuu kan itti fufan waggaa ta'u guyyaa irraa Wallagga Lixaatti loltoonni mootummaa 4 meeshaa isaanii waliin waraana bilisummaa Oromoo WBO'tti makamanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa rakkoo loltoota isaa mudachaa jiru furuuf dargaggoota humnaan mooraa leenjiitti guuraa jiraachuunis gabaafamaa jira. Godina Wallagga Lixaatti loltoonni mootummaa namoota nagaa 7 mana hidhaatii baasuun ajjeesan. Godina Wallagga Lixaa aanaa Beegii keessatti loltoonni mootummaa namoota 7 mana hidhaa aanichaa keessaa baasuun bakka tokkotti rashanuun himamee jira. Loltoonni mootummaa kunneen namoota maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun qabee hidhee ture mana hidhaa keessaa erga baasee booda ajjeeseera jechuun maddi keenya nuuf himeera. Namoonni ajjeefaman kunneen gandoota aanaa Beegii garagaraa keessaa kan walitti qabaman ta'uu galmeen eenyummaa isaanii ni mul'isa. Namoota garee nama nyaataa kanaan ajjeefaman keessaa abbootiin amantaa fi lubi kan keessatti argamu ta'uunis himamee jira. Haaluma wal fakkaatuun Shawaa Kibba Lixaa aanaa Tolee keessatti qaamoleen nageenyaa mootummaa nama nagaa tokko ajjeesuun himamee jira. Ajjechaan qaamolee mootummaa kunneen raawwatan aanaa Tolee magaalaa Baantuu keessatti waggaa ta'u nama nagaa Gamshuu jedhamutu loltoota kanaan ajjeefames jedhamee jira. Namni ajjeefame kun konkolaachisaa fi nama dhimma siyaasaa kamiyyuu hin qabne ta'uunis himameera. Loltoonni mootummaa Itoophiyaa waan dalagan hin beekne kunneen kutaalee Oromiyaa hundaa keessatti deguggaa sanyii fi yakka waraanaa raawwachaa jiru. Mootummaan afaan qawween aangoo siyaasaa isaa tikfachaa jiru PP'n namoota nagaa irratti aleellaa diroonii fi qilleensaa raawwachuun ajjeesaa jira. Waldaan warra Wangeelaa Makaana Yesuus Itoophiyaa rakkoon nageenyaa biyyattii keessa jiru karaa marii fi araaraan akka furamuuf waamicha dabarsite. Waldattiin ayyaana dhalachuu Yesuus Kiristoos waggaa kabajuuf jirtutti biyyattiin daandii marii fi araaraatti deebi'uun rakkoon walitti bu'iinsa uume akka furamuuf qaamolee hundaaf waamicha taasistee jirti. Waldaan Makaana Yesuus waamicha araaraa taasiste kun haleellaan miseensota ishee manneen amantaa isaanii keessatti raawwate balaaleffachuunis ni yaadatama. Mootummaan Itoophiyaa haleellaa raawwateen Horroo Guduruu Wallaggaatti namoota 8 waggaa ajjeesuu Qellam Wallaggaa keessatti immoo hidhattoonni mootummaa amantoota manneen amantaa isaanii keessatti ajjeesuun ni yaadatama. Kana hundumaa furmaata kan ta'u marii karaa nagaatti deebi'uun furmaata kan jette waldattiin qaamni hunduu araaraaf haa qophaa'uu jettee jirti. Waldoleen amantaa warra Wangeelaa waamicha araaraa kana waggaa taasisan kun isa jalqabaa miti. Addi Bilisummaa Oromoo ABO'n weerara Oromoo Walloo irratti baname balaaleffachuun lubbuu badeef mootummaa yakkee jira. Addi Bilisummaa Oromoo lola Oromoota Walloo irratti karaa fiinxaleeyyii Amaaraa baname balaaleffachuun badii qaqqabeef immoo mootummaa Itoophiyaa itti gaafatamaa taasisee jira. Gareen fiinxaleessaa Amaaraa yeroo ammaa weerara Oromoo Walloo irratti baneen namoota 17 ajjeesuun namoota 83 immoo madeessuun isaa Addi Bilisummaa Oromoon beeksisee jira. Shira siyaasaa fi injifannoo yeroof jecha mootummaan Itoophiyaa garee faannoo kan akka
akka wabii biyyaatti jajaa turuun isaanii yaadatama. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed faannoon wabii biyyaati nama nagaa ajjeesa jedhamuun sirrii miti gaafa barbaanne bakka barbaannetti ramaduu dandeenya jechuudhaan paarlaamaa biyyattiitiif dubbii taasisuun isaanii ni yaadatama. Kanaanis addi bilisummaa Oromoo badii fi lubbuu qabeenya Oromoo walloorra ga'eef mootummaa Itoophiyaa itti gaafatama taasisee jira. Uggurri geejjibaa guutummaa Oromiyaatti adeemaa jiru itti fufuu maddeen keenya gabaasan. Uggurri daandii guutummaa Oromiyaa keessatti labsame jabaatee itti fufuun caasaaleen mootummaa Oromiyaa olii gadi kaachisaa jiraachuunis himamee jira. Uggurri daandilee biyyattii gara Finfinnee geessanii fi biyyoota ollaarraa gara biyyattii seensisan irratti gatamee jiraachuun ni beekama. Godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti uggurri kun hojiirra kan oole ta'us qaamoleen mootummaa uggurichi akka cabuuf abbootii geejjibaa sodaachisaa jiraachuun beekamee jira. Bakkoota tokko tokkotti immoo lakkoofsa gabatee konkolaataa fi baajaajii irraa hiikaa jiraachuunis hubatameera. Uggurri kaa'ame cimee akka itti fufuuf qaamoleen dhimmi isaa ilaallatu jabaatanii hojjechaa jiraachuu maddeen keenya nuuf himaniiru. Konkolaattonni Finfinnee seenan dhabamuu isaaniitiin magaalaan Finfinnee muddama hamaa keessa jiraachuu fi qaala'insi jireenyaa jabaachuu maddeen keenya ifoomsanii jiru. Ayyan kabajamtoota daawwattoota keenya odeessaaleen keenya kan guyyaa har'aatiif qabanne kanneen hangasii turani. Qopheessee dhiyeessuun kan isin biraan ga'an Abunnoo Waabekooti. Qophiileen keenya yeroo hundumaa akka isin bira ga'aniif toora YouTube Gullallee Miidiyaa Neetwoork saabskraayib godhaa isiniin jenna. Wanta nu daawwattaniif galatooma.